Jira jirtu harka fuunee kan hordoftoota chaanaalii Dooktar Nimoonaa Boonsaa kan fayyaa keessanii nagaa jirtu baga jiraattu hundi keessan. Har'a waa'ee mata duree biraa dhiibbaa dhiigaa yookaan dhiiga danfaa hypertension isaan jedhamu ilaalla. Dhiibbaa dhiigaa yookaan dhiiga danfaa jedhama naannoo tokko tokkotti. Inni kun hogguu dhiibbaan dhiigaa iddoo xiqqaa keessa jiru dabalu yookiin isa normaal ol ta'e jechuudha. Inni kun daa'immanii fi nama guddaatti garaagarummaa qabaata. Daa'imman irratti haaluma umriitiin garaagarummaa kan qabaatu umurii irratti meeqatu sirrii meeqa agarsiisatu sirriidha kan jedhamu irra hundaa'a. Namoota guddaa umurii 18 ol kan ta'an ta'e garuu adaltii isa jennu irratti jechaadha. Siistoolikii fi diyaastoolikii inni gubbaarra jiru siistoolikidha. Inni gara jiru immoo diyaastoolikidha. Inni siistoolikii jennu kun 90 hanga 120 fi inni diyaastoolikii jala jiru 60 hanga 79 yoo ta'e noormaalidha. Inni gubbaarra jiru 20 hanga 29 fi inni jala jiru 80 hanga 89 yoo ta'u immoo akeekkachiisa yookiin pre-hypertension kan jedhamudha jechuudha. Yoo 130 ol hanga 139 fi 90 ol kan ta'u ta'e 99 stage 1 hypertension yookiin dhiibbaa dhiigaa sadarkaa tokkoffaadha. 140 olii fi 100 ol kan ta'u ta'e immoo stage 2 hypertension sadarkaa lammaffaa fi 160 irra 100 kan ta'u ta'e immoo muddamsiisaa yookiin hypertensive crisis waan of keessaa qaban gullee hypertensive urgency fi hypertensive emergency kan jedhamu kunis haala inni qaama sirrii miidhaa gahee fi hin geenye irra hundaa'e bakka lamaan addaan baha. Haala kanaan qoodamaa jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa isa kana walumaa galatti inni noormaaliin daa'imman guddaan nama garaagarummaa qabaatus nama guddaa umurii 18 olii irra 90 hanga 120 fi gubbaarra immoo 60 hanga 79 yoo ta'e noormaalidha jechuudha. Inni kun pre-hypertension jechuun akeekkachiiftuudha. Waan garaagaraa fayyadamee moodifaayi kan godhu ta'e gara noormaatiitti deebi'uu danda'a jechuudha. Yoo haalli namichaa sun waan jijjiiramu ta'e immoo gara stage 1 ol guddachuu danda'a jechuudha. Egaa dhiibbaan dhiigaa kana ta'e mallattoo akkamii agarsiisa? Mallattoo akkamii agarsiisa namni tokko dhiibbaan dhiigaa baay'ee ol ka'e ta'e? Hypertension manaamin wajjin yeroo baay'ee dhiibbaan dhiigaa mallattoo mul'isu. Mallattoo qabu namoota baay'ee isaanii jallisanii deeman hubaa ol ka'e mallattoo qabaata. Mallattoon isaa maalidha? Tokkuma isaa dhukkubbiidha. Iddoon dhiigaa yoo dhiibbaa dhiigaan cufamu dhiigni akka salphaatti sammuu keessa naanna'u kanaafuu mataan dhukkubaa keessa yoo ta'u dhukkubbii gara duubaatiin dhukkubbii cimaan itti dhagahamuu danda'a, qisiisuu danda'a, dhukkubbiin qaamaatti dhagamuu danda'a, dadhabbiin itti dhagama. Irra darbee akka malee kan cimu ta'e fincaanamaa bahuu dhabuu danda'a. Dhannaan onnee akka malee dabaluu danda'a, akka malee hargansiisuu danda'a. Yookaan irra turu ta'e kanaa olii immoo mallattoo biroo itti fiduu danda'a jechuudha. Garuu yeroo baay'ee dhiibbaan dhiigaa asimptomaatik yookiin mallattoon agarsiisu. Inni biroo dhiibbaan dhiigaa mallattoo akkasii miidhaa akkamii fiduu danda'a dhiibbaan dhiigaa. Dhiibbaan dhiigaa hordoffiin goone wantoota of eeggannoo godhaman kana yookaan goone ta'e miidhaa qaamota keenya heddurraan gahuu danda'a. Isaan keessaa tokko sammuu keessatti dhiiguu yookiin itituu faaljii yookiin stroke jedhamu fiduu danda'a. Naarvii keenya miidhuu danda'a. Onnee keenya dadhabsiisuu danda'a. Harti feelar fiduu danda'a. Kalee keenya miidhuu danda'a. Kidnii feelar fiduu danda'a. Ija keenya miidhuu danda'a. Keessaayyuu kanneen akka kilaakooma, kataraaktii fiduudhaaf sababa ta'uu danda'a. Onnee somba keenyas miidhuu danda'a. Tiruu keenya miidhuu danda'a. Keessaayyuu dubartoota irratti immoo irraa baasuu danda'a. Yeroo malee dhalachuu fiduu danda'a. Primaachur jechuudha. Daa'imni osoo hin gahin akka dhalatu gochuu danda'a. Fi dhiibbaan dhiigaa yeroo dubaraa kun addatti mata duree cimaadha. Pirikilaamjeesni bakka afurii qoodameen yeroo ulfaa jechaadha. Gestational DM kan jedhamutu jira. Pirikilaamshaa kan jedhamutu jira. Chronic hypertension kan jedhamu chronic hypertension with new onset of hypertension kan jedhamutu jechaadha. Iddoo afurii qoodama. Haa ta'u malee oguu ulfaa baay'inaan mul'ata. Dhiibbaan dhiigaa oguu ulfaa baay'inaan mul'ata. Sababoota garaagaraa hormoonota irraa kan ka'e dhiibbaan dhiigaa baay'inaan mul'ata. Egaa hordoffiin eenyufaatu dhiibbaa dhiigaa qoratamu qaba. Dubartiin ulfaa kamuu ilaalamuu qaba. Dubartiin dhiigaa kamuu dhiibbaa dhiigaa hordoffii gochuu qaban. Lammaffaa umriidha. Namoonni umrii 65 ol ta'an dubartoonnii fi dhiironni umrii 55 ol ta'an qoratamuu qabu ilaalamuu qabu.
namoonni achi gadi ta'anii fi kamiifuu yoo lamaan miidhaan qabu garuu kan laalamuu qaban dirqamatti kan laalamuu qaban namoota kana. Namoonni fira keessaa dhiibbaa dhiigaa qaban keessattuu maatii tokkoffaa first families namoonni qaban ilaalamuu qabu. Namoonni dhukkuboonni dhukkuba kalee qaban ilaalamuu qabu. Torban keessa guyyoota 5 gochuu qabu. Alkoolii dhiisuullee guutuutti yoo ta'u baate dubartootaaf diriinkii takka dhiiraaf diriinkii 2 guyyaatti kana fudhachuu qabu jechuudha. Dawaadha. Dawaa haala isaa laallamiti kan eegalanii namoonni stage 1 fi sana gadi immoo hypertension jira. Gorsa garaagaraa gorsuun nama jedhamu kun alkoolii dhuguu, sigaaraa tuqisuu, ulfaatiin hir'isuu, sochii qaamaa gochuu kun gorfamee ji'a 3 foomaa akka gadi buutee dawaa eegalu ol ka'immaa dawaa eegalu dawaa sana immoo addaan kutuu dhiisuudha. Hordoffii barbaachisu gochuudha jechuudha. Kuduraalee fi fuduraalee garaagaraa nyaachuu, kuduraalee fi fuduraalee coomaa fi zayitawwan dursa kuduraalee fi fuduraaleen isa kana hir'isuudhaaf gahee qabu. Cooma zayitawwan gara kanaa kana baay'isuun qabnu jechuudha. Namoonni akkasii dhiibbaa dhiiga. Ulfaatina qaamaatiin bira. Ulfaatinni qaamaa BMI waan jedhamutu jira. BMI akkaataan itti isa laallu weetii namichaati. Ulfaatina namichaa irra dheerina namichaa iskeelii gooneeti kan argamu jechuudha. Inni kun noormaanii inni kan nama waan jiru classification qaba. Haa ta'u malee BMI 30 ol ta'e baay'ee ol ka'u ta'e dhukkuboota hedduuf nama saaxiluu danda'a. Dhukkuba shukkaaraa fudhachuu dandeenya, dhiibbaa dhiigaa fudhachuu dandeenya. Metabolic syndrome waan jedhamtu jira dhukkuboota hedduu of keessaa qabu. Isa kana nama saaxiluu danda'a. Kanaaf ulfaatina kanallee gabbuusuun bu'aa tokko jechuudha. Namoota BMI 30 ol ta'e carraan dabaluu isaa guddaa kuduraalee fi fuduraalee garaagaraa nyaachuu wantoonni gurgursoo ijoo barbaachisanidha. Walumaa galatti dhiibbaa dhiigaa namoonni akkasii dhukkuba shukkaaraa qaban, onnee qaban, fira keessaa namni shukkaaraa qabu ta'e ilaalamudha. Akka ijoollee irratti illee gaafa dhalata sayyoo ulfaatiin isaanii baay'ee ol ka'aa ta'e ilaalamuun gaariidha. Namoonni sigaaraa xuuxan ilaalamuu qabu. Namoonni alkoolii akkamii dhugan ilaalamuu qabu. Namoonni qorichoota araadaa qanfeetaaniin kookiin jedhamu fayyadaman ilaalamuu qabu. Namni maatii akka jamma jenne kan maatii keessaa kan ilaalamuu gaariidha. Umurii irratti immoo dubartoota 65 ol ta'e dirqama ilaalamuu qabu. Dhiironni 55 yookaanis namni noormaalii sadii gadees ta'e yoo ilaalan miidhaa wayituu hin qabaatu jechuudha. Of ilaaluun dhiibbaa dhiigaa waliin beekuun gaariidha. Namni kun immoo mallattoo akka tasaa mallattoo kan ofirra arge dabaluu isaa waan beekuuf damee gara mana yaalaa deemee ilaalamuu qaba jechuudha. Egaa dhiibbaa dhiigaa waa irratti kan qabanne kanuma hogguu biraa bal'ina haala kanatti ramila ta'an walitti deebi'uu dandeenya. Ammaaf har'aaf nagaa naa turaa fayyaa qabaadha. Torban nagaa isin haa ta'u isin jedha.